Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kun waliif TVdha. Oduu galgala kanaatiif qindeeffannee jirruun isin biraan ga'a. Daani'el Tasfaayitii haga xumuraatti waliin tura. Hojiilee misoomaa koriidarii Piyaasaa fi 4 kiiloo yeroo qabameef keessatti xumuramuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru. Oromiyaatti qormaanni kutaa 8ffaa guyyaa boruu kennamuu kan eegalu ta'uu Biiroon Barnoota Oromiyaadhaa beeksise. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron paarlaamaa isaanii haaressuuf akka jiran ibsan. Kan amma isinitti himne ijoo oduu keenyaatti gara bal'ina isaatti isin dabarsa. Hojiilee misoomaa koriidarii Piyaasaa 4 kiiloo yeroo qabameef keessatti xumuramuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ammoo hojiilee misoomaa koriidarii hafan atattamaan tajaajila banaa taasisuuf kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Liyaa Taaddasee dabalata qabdi. Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoota biroo misooma koriidara Finfinnee daawwatanii jiru. Dr. Abiy Ahmed akka jedhanitti lammii hundaaf naannawaa jireenyaa mijataa uumuun hojii dursi laatamuufii qabuudhas jedhan. Hojiileen misoomaa koriidara Birbirsa Gooroo fi Daalattii yeroo qabameef keessatti xumuramuun isaa gammachuudhaan ibsanii jiru. Yeroo itti aanu qabeenya qusachuun hojii duraa ta'ee hojiilee misooma koriidara hafan saffisaa fi kalaqaan tumsuun barbaachisaadhas jedhaniiti jiru. Qulqullina hojii eeguuf naannawaa lammiileef mijataa ta'an uumuuf dhimmoota ijoo xiyyeeffannoon kennamuufi ta'us kaasaniiti jiru. Piroojeektiin kun tumsa qaamolee hedduun kan durfamu ta'uu himuun jalqabaa eegalee qaamolee hirmaannaa taasisanis galateeffataniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee Finfinnee ijaaruu fi miidhagsuuf waadaa seenne gochaan raawwachaa jirras jedhan. Aadde Adaanach miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka ibsanitti hojiilee misooma koriidaraan naannawaa misooman keessaa baatiiwwan 3 keessatti kan goolabaman Birbirsa Gooroo, yaadannoo injifannoo Adawaa fi Daalattii Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed giiftiroota Zinaash Taayyaachoo fi hooggantoota olaanoo biroo waliin gamaggamuu himanii jiru. Finfinnee imaanaan jiraattota isheerraa yeroo fuunu miidhagsuuf, misoomsuu fi magaalaa dhalootaaf bu'aa buustuu kosiif dhibaa'ummaa irraa bilisa taate gochuuf waadaa seennee turres gochaan agarsiisaa jirra jedhanii jiru. Hojiilee misoomaa koriidarii hafan qajeeltuu atattamaa fi kalaqa hordofnee xumuruun tajaajilaaf banaa taasisuuf ni hojjennas jedhan. Dabalataanis hojiin misoomaa koriidarii wayita eegallu kanneen tumsan abbootii qabeenyaa bareechan kontiraaktaroota hojjettootaa fi hooggantoota ogummaa isaaniin akkasumas dhaabbilee federaalaa galateeffataniitu jiru. Hunda caalaa Ministeera Muummee Dr. Abiy deeggarsaa fi hordoffii taasisaniifis galateeffataniitu jiru. Akkasumas uummanni hojiilee misoomaa kanneen dhufanii akka daawwatan afeeruun hojiilee hafanis qajeeltuu saffisaa fi kalaqaa hordofuun xumuramee tajaajilaaf banaa akka ta'u kan hojjetan ta'uu waadaa galaniitu jiru. Qulqullina eegsisuuf naannawaa lammiilee hundaaf mijatu uumuun hojiilee dursa kennamuufi ta'us himaniiti jiru. Waldaan Hakiimota Oromiyaadhaa yaa'ii isaa marsaa jaffaa hoteela Intarnaashinaali Ililleetti geggeeffatee jira. Waldichi rakkoo fayyaa hawaasicha keessa jiru caalmaatti furuuf ogeessoti fayyaa jiran miseensa waldichaa akka ta'an gaafatee jira. Girmaa Guddisaatu hordofe. Waldaan Hakiimota Oromiyaa rakkoo fayyaa hawaasa keessa jiruu fi waardiyaa ta'uun tajaajila fayyaa kennuun erga as ga'ee waggaa 6 lakkoofsisee jira. Waggaa 6 dura kan hundaa'e Waldaan Hakiimota Oromiyaa yaa'ii isaa marsaa jaffaa magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaala Ililleetti gaggeeffatee jira. Yaa'ii isaa waggaa jaffaa kanarratti qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu sadarkaa federaalaa fi naannolee irratti kan argaman yoo ta'an yaa'iin sagantaa kanaas eebba jaarsolii biyyaatiin kan eegaledha. Waldaan Hakiimota Oromiyaa waggoota darban keessatti hawaasa rakkoo garaagaraa keessa turaniif tajaajila fayyaa kennaa turuusaa pirezidaantiin Waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa himanii jiru. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hojiin guddaan inni irratti xiyyeeffatee hojjetu tajaajila uummataa kennuudha. Waggoota darban kanneen irratti irra caalatti sababa rakkoo nageenyaatiin ta'ee sababa hongeetiin hawaasni buqqa'ee yoo weerarri dhukkubaa godinaalee fagoo irratti ga'ee bakka kanaa irratti deemee hawaasa isaa tajaajila deeggarsa geessaa, qoricha geessaa, meeshaalee yaalaa geessaa, hospitaalota, buufataalee fayyaa barbadaa'an meeshaan keessaa saamame keessaa caccabetti meeshaa yaalaa qaamota nu deeggaran biyya keessaaf biyya alaarraa deemee hojiitti deebisaa turree jirra. Ogeessonni fayyaa Waldaa Hakiimota Oromiyaa keessa jiran waldaaleen akkasumas abbootiin qabeenya aarsaa isaan taasisaa jiran kan nama boonsudha jechuun durataan boordii Waldaa Hakiimota Oromiyaa Profeesar Sanbataa Guutataa dubbatanii jiru.
akkasumas qusannaa tokko malee miseensonni waldaa kanaa ogeessonni fayyaa abbootiin qabeenyaa waldaaleen garaagaraa nu wajjin ta'anii haala isaan itti uummata kana tajaajilaa turanii dhuguma baay'ee nama boonsa. Sana immoo yoo babal'isaa deemne tarii waan maal akka hojjechuu dandeenyu ifaadha jechuudha. Oromoon diinagdeen moggaatti kan bahee dhiibameeti kan jedhan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan nuti yeroo ammaa kana kan barbaannu walqixxummaa fi bilisummaa akka ta'es himanii jiru. Oromoon dhiibamee moggaatti kan deeme tokkoffaa diinagdeedhaani. Diinagdee cimaan qabaattu taanaan hacuucamaa taata. Nu biyya kana keessatti kan barbaannu finxaalessummaa moti. Walqixxummaa fi bilisummaadha. Obbolummaadha. Biyya tokko ijaaraa sabboonummaa finxaalessummaa hin barbaannu. Kan barbaannu bilisummaa keenya, walqixxummaa keenya, obbolummaa biyya kana keessatti akka kabajamu. Ammuma nama kabaju namni biraatis akka nu kabaju. Kana barbaannaa jechaadha. Waldaan Hakimoota Oromiyaa iddoo rakkoon jirutti argamuun tajaajila kennaa jiraachuu fi kaka'umsa guddaan gara fuula duraattis uummata keenya ni tajaajila jechuun miseensonni waldichaa waliif TV'tti himaniiti jiru. Natsaannat Warqineen jedhama. Piroofeesar Yaalii Daa'immaniiti. Akkuma beekamu Oromiyaa Physician Association yookiin OPAN fayyaa uummata keenyaa cimsuuf fooyyessuuf hojjetaa jira. Iddoo rakkoon jirullee qoricha, nyaata, uffata geessuudhaan rakkoo hiikuuf tattaafachaa jira. Maqaan kiyya Dr. Boonsoo Budee jedhama. Waldaa Hakimoota Oromiyaatti amma founding member fi amma immoo sabquunnamtii waldahichaa akka executivetti hojjechaa jira. Rakkoolee uummata keenyaatiif quuqama qabna. Kanaaf immoo ijaarama pilaatfoormii jiru hundeessinee jirra. Hawaasni keenyaa fi qaamoleen kana nu deeggaran nu hubatanii jiranii waan kana yoo goone humna qabnuu fi amma rakkoolee jiru waliin sheeruu gochuuf qophiin yoo jiraatee fi waan kana irratti deeggarsa yoo jiraate uummata keenya fayyaa isaanii in eegna jennee abdanna gara fuulduraatti. Hojiiwwanii fi milkaa'inni waldaan Hakimoota Oromiyaa galmeessaa jiranii fi hojjechaa jiran kan dagatamuu miti jechuun hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan itti dabaluun dubbatanii jiru. Oppaan akkuma jedhame yeroo gabaabaadhaa erga hundaa'e buqqaatota bira dhaabbachuudhaan yeroo hongee lafa hongee miidhetti argamuudhaan yeroo weeraraa lafa rakkoo nageenyaa qabu dabalateetoo uummata keenya weeraraan rakkoo keessa ture baraaruudhaaf yaaliin isaan godhan dhimma baay'ee oomittuu hin dagatamne. Hakimoonni fayyaa kan biroon waldaa kanatti akka makamaniif pirezidaantiin waldaa Hakimoota Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa waamicha taasisaniiti jiru. Namoonni miseensa waldaa keenyaa hin taane hakimoonni keenyallee irra caalatti waldaa kanatti makamanii abjuu hawaasa isaanii tajaajilu akka dhugoonfatanii waamichaan dabarsa. Dhumarrattis ogeessota fayyaa fi qaamolee waldicha keessatti gatii guddaa kaffalanii fi badhaasni beekamtii laatamee jira. Naannoo Oromiyaatti qormaatni kutaa 8ffaa guyyaa borii kan eegalamu ta'uu biiroon barnoota Oromiyaadhaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaatti qormaanni naannoo kutaa 8ffaa bara 2016 boruu kennamuu kan eegalu ta'uu biiroon barnoota Oromiyaadhaa beeksise. Qormaatichi waxabajjii 4-5 bara 2016tti wiirtuulee qormaataa 1424tti kan kennamu ta'uun eeramee jira. Haaluma kanaan barattoonni 672,500 manneen barnootaa 9,633 irraa qormaaticha kan fudhatan ta'uu ragaan beericharraa argame ni mul'isa. Daandiin qilleensaa Itoophiyaadhaa waggaa 4 booda balaliisaa gara Aksuumitti taasisee jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii gara magaalaa Aksuum waggoota 4 addaan citee ture kaleessa waxabajjii 9/2024 irra deebiidhaan eegalee jira. Tigraay keessa tureen miidhamee kan ture buufanni xiyyaaraa Atsee Yohaannis baatiiwwan 6 darban hojiilee suphaa erga geggeeffameefiin booda kaleessa xiyyaara imaltootaa 140 qabate keessummeesseera. Sirna balalii eegalchiisuu kanarratti hojii raawwachiisaa daandii qilleensa Itoophiyaa Masfiin Xaasoo fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Boogetaachoo Raddaan argamanii jiru. Kan daawwachaa jirtan kun oduu Waliif TV'ti.
Sirni eebbaa garee shubbistoota Abbaa Shaggee marsaa sadaffaan hoteela intarnaashinaal Ililliitti geggeeffamee jira. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Sirni eebba garee shubbistoota Abbaa Shaggee marsaa sadaffaan guyyaa kaleessaa hoteela intarnaashinaala Ililliitti gaggeeffameera. Sirni eebba shubbistoota kanaas guyyaa kaleessaa bakka leenjisaan isaanii Abbaa Shaggeen, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, weellistootaa fi keessummoonni biroo argamanitti gaggeeffameera. Waltajjicha irrattis leenjisaa garee shubbistoota kanaa kan ta'e leenjisaa shubbisaa fi kiirogiraafiksii Abbaa Shaggee haasaa taasisaniin waggaa 6 darbaniif garee shubbisaa kana keessatti leenjisaa turuu ibsuun ijoollota araada garaagaraa keessa turanii fi ijoollota haadhaaf abbaa hin qabne gargaaruun gara shubbisaatti fiduun aadaa, safuu fi duudhaa isaanii akka baraniif akkasumas ittiin hojjetanii bu'aa akka irraa argatan taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Akkuma beekamu kan irratti ijoollee marsaa hedduudhaaf leenjisaan ture. Ammas immoo marsaa sadaffaa leenjisatanii guyyaa irraa kana hoteela intarnaashinaalitti eebbisaa jira. Ijoollee kana ijoollee xixiqqoo waa'ee muuziqaa hin beekne, waa'ee shubbisaa hin beekne mana barumsaarraa akkasumas immoo ijoollee humna abbaa, haadhaa fi abbaan illee hin qabne ijoollee baay'ee jiru as keessa. Isaan mallee ijoolleen bakkee araada adda addaa oolu, bakkee suusii adda addaa ijoollee godaana irra oolan fa'aa waamneeti koottaa waan akkanaa jira. Isin barsiifnee saantiba fa'aa kenninee ifitti madaqsinee ijoollee hedduu leenjisee akkuma irraa agartan kana ijoollee babbareeda shubbisaaf gahumsee jira jechuudha. Shubbisa leenjisuun dhamaatii fi bu'aa bahii hedduu akka qabu akkasumas bu'aa hedduu akka qabu himuun gara fuulduraattis qaamni dhimmi ilaallatu akkasumas mootummaan deeggarsa barbaachisu taasisee fi kana caalaa hojjechuun ijoollee muuxannoo fi gahumsa guddaa qaban leenjisuun garee shubbisaa kana guddisuuf akka hojjetan himaniiru. Dhamaatii guddaa qaba. Keessattuu amala namaa 50 nama 100 fiddee amala nama tokkoo gochuun baay'ee ulfaata. San hunda dandeenyee gorsinee maal jennee barnoonni gaafa barattu jalqaba dhamaatii qaba garuu gaafa dhuma geessummoo gaafa firii isaa argattu immoo si gammachiisa. Kanaaf bu'aa hedduu qaba shubbisni. Bu'aa hedduu qaba si dhamaatis hedduus qaba. Gara fuulduraatti kana caala babal'isee hojjechuun barbaade. Kana caala osoo haalli mijatee haala mijatu amma iddootti leenjii fa'aa dhabna. Iddoo tokko qaamni mootummaa nu deeggaruu qaba. Iddoo leenjiitti leenjifnu. Ofii keenya mana kireeffanneetti leenjisna. Mana kireeffanneetti ofii keenyaaf. San odoo qaamni dhimmi ilaallatu nu deeggaree bakkee adda addaatti bannee namni akka shubbisaatti gochuu dandeenya. Barattoonni eebbifamanis turtii leenjii isaaniitti shubbisa godinaalee Oromiyaa hunda leenjii akka turanii fi turtii isaanii kanaanis shubbisaan ala naamusa, walitti dhufeenya, aadaa, safuu fi duudhaa akka baratan himuun gara fuulduraattis aartii guddisuun kan leenji'an gara hojiitti jijjiiruun dhaloota akka dhaalchisan himanii jiru. Godinaalee hundumtuu hin jira. Godinaalee Oromiyaan qabdu hundumaa shubbisa aadaa godinaalee hundumaa hojjechaa turre. As keessa waan gaariitu jira. Shubbisa qofa miti. Naamusni hin jira, walitti dhufeenyi hin jira, aadaa shubbisaa ofii baruun hin jira. Walitti dhufeenyatu jira. Ijoolleen as keessa jiran baay'een isaanii iddoo garaagaraatti dhufaniiti kan shubbisanii. Isarratti immoo shubbisoota godina garaagaraa hundumaa leenji'uun keenya nutti tola, baay'ee nu gammachiisee jira. Gara fuulduraatti immoo kan leenjina kanaan hojjechuu nu danda'ame immoo dhaloota dhaalchisuu barbaanna jechuudha. Shubbisa qofaa miti wantoota baay'ee baranneerra. Aadaa, safuu, shubbisaa bakka aartiin aadaa ofii ibsachuu keessatti gahee guddaa akka qabu baranneerra. Aartii guddisuu dhaloota duubarraan dhufan barsiisuu, waanan baradhe barsiisuu, aadaa, safuu, aartii barsiisuu, guddisuu, aadaa kiyya guddisuun barbaada. Maatiin eebbifamtootaas jalqaba dhugaa nutti hin fakkaanne har'a dhufnee gaafa arginu baay'ee gammannee jechuun dubbataniiru. Ani duratti dhugaa natti hin fakkaanne nan aaree amma hoggaan dhufee galma kanatti argee bu'aa amma kana gahu kana argu baay'eetti dasna jedhe isumallee immoo amma ijoollee teenya nu leenjise kana waaqni hidimee isaa kennu aadaa keenya kana qabattee seera keenya kana qabattee uumaa keenya kana qabattee duudhaa keenya kana qabattee akka ittiin bultu gorsa kenninee fi akka ishiin karaa irraa hin deemne akka ishiin gara biraa hin deemne akkasitti gorsa kennuudhaaf yaada qabna. Xumura irrattis dhaloonni dhufu seenaa, aadaa, duudhaa fi safuusaa qabatee akka deemuuf gorsuu fi barsiisuun barbaachisaa akka ta'e dhaamaniiru. Aanaa Amuuruutti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni 3 ajjeefaman. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuuruutti haleellaa hidhattoonni roobii darbe raawwataniin lubbuun namoota 3 darbuu jiraattonni himanii jiru.
Barsiisaa tokko dabalatee namoonni ajjeefaman kunneen mootorsaayikiliin aanaa kiiramurraa gara magaalaa Gamsaa imala akka turan jiraattonni himanii jiru. Bulchaatti aanaa Amuruu kan ta'an obbo Qixxeessaan haleellaa aanaa Amuruu fi aanaa kiiramuu gidduu naannoo Gonkaa jedhamutti raawwatameen namoonni 3 ajjeefamuu Doche Baleedhaaf mirkaneessanii jiru. Eenyummaa hidhattoota kanaa ifatti osoo hin ibsin hidhattoonni kunneen naannawa ollaarraa daangaa ce'anii galuun haleellaa raawwatanii deebi'u kan jedhan aangaan kun rakkoo nageenyaa kana furuudhaaf akka aanaa Amuruutti duulaan hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Wiirtuun leenjii aartii Amboo barattoota ogummaa sinimaatogiraafiitiin barsiisaa ture 55 eebbisiisee jira. Dabalata qabna. Wiirtuun leenjii aartii Amboo barattoota ogummaa sinimaatogiraafiitiin barsiisaa ture 55 magaalaa Amboo hoteela Itoophiyaatti eebbisiiseera. Hundeessaa fi barsiisaan wiirtuu leenjii aartii Amboo dargaggoo Caalaa Addunyaa barattoota eebbisiisan kana Oromoon hojjechuu akka danda'u caalmaatti argisiisuufi jedha. Ogummaan kun sadarkaa godinaaleetti fagaatee hagas hin baramne ture. Wanti hunduu Finfinnee jira. Nama keenya keessa olaantummaa Finfinneeti ka jiru. Aadaa san cabsuun dirqama keenya jedhee amana. Haa ta'uti garuu beekumsa qabna malee waan hojii kanatti hin jalqabnu hin qabnu turre. Haalota ulfaatoof dadhabsiisoof duwwaa ta'an keessatti fulbaana 2016 tokko jennee jalqabne har'a kunoo ji'a kurnaffaa gaafa tokko sirna eebbaa marsaa jalqabaa barattoota 88 keessaa barattoota 55 dhiiraa 47 fi shaamarroota 7 ogummaa viidiyoogiraafii, sinimaatoogiraafii, footoo ediiting, viidiyoo ediitingii fi viidiyoo laayitii, viidiyoo saayindii, giraafiksii diizaayiniin qaqqabsiisuu dandeenya irraa jechuudha. Gaafa kana jennu 100 keessaa 100 barsiisnee miti. Ammayyuu dhaloota kana advaansed teekinooloojii barsiisuu in ulfaata. Maaliifi beezikii warreen ta'anillee biraan darbine waan ta'eef jechuudha. Garuu Oromoon hojjechuu ni danda'a, gochuu ni danda'a, eeyyee sana ni amannaa, sana immoo ofirraa kaaneeti ka beeknu jechuudha. Barattoonni wiirtuu kanatti leenjifamanis ogummaa kana argachuu isaaniitti gammaduun qaawwa gama aartii Oromoon jiru fooyyessuuf waan Oromootiin ibsuuf mul'ata qabaachuu himan. Piroojeektii kanaan hojjedhe kan dhuunfaas hojjedheera, kan garee keessattis hojjedheera. Kan dhuunfaa fiilmiidha kan inni hojjedhe. Iskiriiptii isaa irraa jalqabee jechuudha. Iskiriiptii isaanuma barreesse. Daayirektiin isaanumadha. Wanni kaanis viidiyoo miksingii isaa, viidiyoo hunduma isaa hojjechuun isaanumadha. Kanan hojjedhe injifadhe. Kan biraa immoo kaamingisuunii maal kan jedhamu jira. Egaa footoograafii keessatti wanta baay'eetu jira. Isaanillee hojjedhee ittiin mo'adheera jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf fiildii kana dubartoota irratti shaamarran irratti baay'ee beekamaa miti. Shaamarraniin karaa kana jajjabeesseen ogummaa kana irratti baay'ee hojjechuun barbaada jechuudha. Ogummaa baranne kanaan aartii mul'anne bakkee Oromiyaa keessaa mul'anne bakkee hedduu ogummaa baranne kanaan gara miidiyaatti ifa baasuu barbaadna jechaadha. Carraa kan argachuuf baay'eetti gammadeen jira. Barnoota kana ammaa qabxii kan akka finnee sadarkaa badhaafamuu irra kan geenyeef yaa'u gatii dadhabbii keenyadha baay'eetti dadhabnee hojjenne irra. Piroojeektiin ani hojjedhe koomeediidha. Koomeediin hojjedhe. Koomeedii gabaabaa jechuudha. Taatoon diraamaa fi koomeediyaan Amaanuel Taaffasee ergaa barattootaaf dabarseen industirii fiilmii Oromoo hiyyummaa keessaa baasuuf jabaachuu akka qaban dhaamee jira. Dhugaa dubbachuu fi aartiin Oromoo, indastiriin fiilmii Oromoo, indastiriin aartii Oromoo haga ammaatti jirtu iyyeettiidha. Iyyeettiidha. Tariitii aartiin guddisee nuun galle ta'uu danda'a. Waa'een jabina aartii nuun galle ta'uu danda'a. Sanarraa ka'ee akkas ta'uu danda'a. Gaafa immoo namoonni aartii baratanii, fiilmii baratanii, indaastirii kanatti dabalaman rakkina sana keessa jiru waan arganiif isinumaa anumatu sooromee bor hojii gurguddaa hojjennaa dhaloota kanarraa abdii guddaan qaba. Har'a immoo yooma xinnaate xiqqaate coba xiqqoo tokko indaastirii aartii, indaastirii fiilmii afaan Oromootti cobsuudhaaf tattaaffii irra jirra. Dargaggoo Caalaa Addunyaa akka himetti leenjiiwwan gaggabaaboo Finfinnee qofatti baraman gara dargaggoota keenyaatti dhiyeessine barsiisuu fi dhaloota kana teekinooloojii wajjin wal barsiisuun kaayyoo dhaabbatichaa ta'uu ibsee jira. Short termii ji'oota gaggabaaboo barannee hojiiwwan adda addaa hojjennee galii argachuu hin beeknu. For example, generationiin kun dhugaa dubbachuuf Finfinnee alatti baanee yoo yaadne Emilii banachuun iyyuu ijoollee baay'eetti ulfaataadha. Ni beekna kanaa jechuudha. Kanaafuu
dargaggoota keenya gara teekinooloojiitti madaqsuu fi ogummaawwan irratti hin dammaqamin dammaqsinee aartii Oromoo dagaagsaa madda biizineesii gochuun kaayyoo dhaabbata kanaa isa jalqabaati. Somaaliyaatti walitti bu'iinsa gosaatiin namoonni 140 yoo ajjeefaman Alshabaab ammoo humnoota mootummaa haleelee jira. Asaantii Mohammad gabaasa BBC akka nutti dhiyeessiti. dhuma torbaan darbeerraa giddugaleessa Somaaliyaatti gosa Mareehaanii fi Diir jedhaman jidduutti walitti bu'iinsa dhalateen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamuu yoo himamu hidhattoonni Alshabaab ammoo haleellaa raawwatanii namoonni baay'een ajjeefamuun ibsameeti jira. Walitti bu'iinsi sanbata waxabajjii 8 bara 2024 kutaa bulchiinsa Gaalmudhugaa keessatti miseensota gosaa jidduutti uumame akka tasgabbaa'uuf mootummaan federaalaa fi bulchiinsi kutaa sanaa gaafataniiti jiru. Buufanni televezyiinii biyyaalessaa biyyattii akka gabaasetti pirezidaantiin bulchiinsa Gaalmudhugaa Ahmad Abdii Kaarree walitti bu'iinsa gosa jidduutti dhalate mariin furuudhaaf koree jaarsa araaraa hundeessaniiti jiru. Sabaa himaaleen Somaaliyaa tokko tokko lakkoofsi walitti bu'iinsa gosaatiin ajjeefamanii 60 kanneen madaa'an ammoo 80 dhaqqabuu dubbataniiti jiru. Walitti bu'iinsa gandoota Laandeharii fi Qalqalloo jedhaman keessatti mudate kana dhaabsisuun kan danda'ame erga humnoonni mootummaa bulchiinsaa fi federaalaa bobbaafamanii boodadha. Miseensota gosaa lamaan jidduutti walitti bu'iinsi dhalate sababa gaaffii lafa dheediinsaa fi bishaan boollaa anaaf mala jedhuun ta'uunsaa buufanni reediyoo Kulmiyyee gabaaseeti jira. Walitti bu'iinsi gosoota lamaan jidduutti yeroo dhalatu kun kan jalqabaati miti. Ji'oota lama duras haaluma wal fakkaatuun walitti bu'iinsi uumame bulchitoonni kutaa biyya sanaa carraaqqiin miseensota gosoota kanneen lamaanii walitti araarsuuf taasisan hin milkaa'in afeeti jira. Walitti bu'iinsi kun kan uumame Alqaayidaa waliin hidhata kan qabu Alshabaabii fi mootummaa federaala Somaaliyaa jidduutti bakka walitti bu'iinsi gosaa kun itti uumametti dhiyootti walitti dhukaasa gurguddaa yeroo taasisuun isaanii erga dhaga'ame boodadha. Sanbata waxabajjii 8 bara 2024 Alshabaab kaampii loltootaa kutaa bulchiinsa Gaalgudduuddii magaalaa Eldheer keessatti argamu irratti haleellaa tasaa taasiseeti jira. Haleellaa tasaa raawwatame kana hordofee mootummaan Somaaliyaa bakkawwan ollaa sana jiran irraa humna dabalataa bobbaasuudhaan miseensota garee Alshabaab 47 ol ta'an ajjeesuu fi haleellaa aggaamamee tures fashaleessuusaa beeksiseeti ture. Ministeerri beeksisaa aadaa fi turizimii Somaaliyaa ibsa sanbata baaseen duula deebisanii haleeluu humna qilleensaatiin deeggarame gaggeessuun miseensota garichaa 47 kaampii waraana magaalaa Eldheer keessatti haleellaa raawwatameen irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Alshabaab gama isaatiin haleellicha erga raawwateen booda ibsa baaseen humnoota mootummaa irratti injifannoo argadheera jedheeti jira. Marsariitiin Alshabaabitti dhiyeenya qabu Miimoo jedhamu haleellaa kanaan ajajoota lama dabalatee loltoota mootummaa 59 ajjeefamuu ibseeti jira. Soomaaliyaan dhiyoo kana Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaalilaand waliin seente yoo haqxe malee waraana Itoophiyaa akka baaftu ibsiteeti turte. Loltoota 10,000 Somaaliyaa irraa kan qabdu Itoophiyaan akkuma yeroo kaanii dubbii Somaaliyaa isa tibbanaatis homaa hin jenne. Daawwattoota keenya jaallatamoo Waliif TV irraa oduu qindeeffannee jirru kan hangammaatti simbiraan geenyedha. Waliin turuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. Qophiilee keenyaafan caalmaatti hordofuudhaa fi fuula miidiyaalee hawaasaa keenya Facebook, TikTok, YouTube akkasumas immoo LinkedIn keenyaan nu argachuu dandeessu. Andaniil Tasfaayetii yeroo gaarii.